Meeqa keessummoota keenya eenyurraa haa eegallu? Maqaa keessan. Of course anuma. Saayimnu kana cinatti argamu kun xullee akka midhaan wofcootti hataa kun midhaan wofcoo fakkeenyaaf akka midhaan wofcoo akka ta'u galchaa midhaan galchuma galchan akkanani maqaan isaa Professor Shawababa Garasuu jedhama. Ani ganamni hundina beeytan sun hundina beeytanii ani jechuun na beeytan ka firoomsaa gaaddisaa leellisaa fi futtaasaa anis akkuma isin beekutti isin na beeytanii maqaa kiyya gaazexeessummaa teenyattiin hima isumarraa hin eegala maqaa kiyya faanum seenaan jenna isin ni beeytan islaamu mee yaa'ooti anaanaa tana dhiisi aanaa taatee hafta oduu guddina hin deeyin maaliif yoo ta'e na harka taatee hafti jenna dubbii keeysan guggudin gaa dubbii keeysa gizee hokkutte dubbiin doobbii taati doobbiin immoo akkuma ammaan dura beeytutti doobbiin nama gubdi beeyte Makmaaksa ajaa'ibaati. Tole dhiisaa anaa carraa isin kenna. Yaan taltii carraa irraa dhiisan carraa sana osoo eenyuudhaan ciqileen suduuta nu baafte carraarra hundi carraaqqata jirra addunyaan toorra bololeeti eega jaanii kun bololeela burjaa joonee kanatti deemu jirra carraa kun tanuma isaati dhiisi. Tole egaa akkas taanaan umriidhaan isiniif kenna. Kunoo maaliin siin jee umriin fuudha kaa kunoo tanuma isummaa fudhate. Umrii jechuun karra guddaa fi irra xiqqaa jechuu kadime. Hayi duba ana jettee quban laata ana moo'isaarra guddaa. Jechuun kan egaa isummaa warra ijoollummaa irraa wajji guddatee wajji baratee isinittitu gahee as beeka. Laal eega akkas taate umrii eega taate gaafanni quraana maaraa magaalaa dhaqee seenu an harkii as gurraan dhaqqabdu jeniitiin na galchanii gandatti kaan qaraa ture. Awwa ati numa kijibdu ijoollee magaalaa na dhaayattee sodaattee dhiifnee quraana. Sankutaa sadiitti bargaaf sankutaa sadiitti. Nuti umrii san umriin beenu umrii warra keenya gisuma beekadhu si jammar warra keenya gisee nuti namaa ijoollolle mucaan kiyya umrii teeti mucaan kiyya daddaateeti gisee jaan achi dhageenya malee beenu lammaffaa irratti kijiba awoo numa kijiba gurbaan eeysaa walitti dhiyaananaaf inni. Duboo ergaa si jalaa mure akkamitti kilaasii takka waliin barachuu dandeessan? Tasajiisan icciti ilaalee sima. Kun silaas waan ijoollummaa waliin dabarsitanii? Gaafsan nu kufe waggaa lama nu kufe iccitiin itti dhaqee dhaqqabe. Akka waan nama na hojii barachuu turetti ni kufe kufe maaliin kufa? Haara maaltu fide amma kun waan rakkoo qabu waan darbeeni? Lakkii darbuus. Meegaa hordoftoota keenyallee akka isaan irraa barataniif maaltu si mudatee kufuu dandeesse? Laal battallee nu baasan dogongora qabaachuu qofa osoo hin ta'in kitaabnillee dogongora qaba. Hayi kitaabni akkamitti dogongora qaba? Kitaabni akkamitti dogongora qaba seete battallee gaafsan nuuf itti afaan Oromoo irratti Daraartuu Tulluu Muciyyoo waggaa 9tti kutaa lammaffaa baratte nuun jedhe. Hayi enne usne lama deebi'ee galataan obbo Galataan biqiltuu jaalatan nuun jedhe. Numa usne kana dhugaa sobarra kallattumaan fidan. Amma gisee kana fidanii Daraartuun gisee mana ijoollee wallee tarkaata san reediyoo abbaan isaanii mana reediyoon qabu mana dhaqaniiti ani reediyoo mana keenya irratti nagara akkam Daraartuu Tulluu fiiduu akka taate fi Galataanis Galataa obbo Galataan kun akka biqiltuu jaalatuuf nama ganda isaaniitii dhabeetuma hajuu nama dhabeetuma obbo Galataan biqiltuu jaalataa sadaffa deebisaniiti aduu dachi naannaa nu jedhan aduun tun dachi naannoo itti moo dachi aduu naannaa aduu dachiitu aduu naannaa jedhan haayitanaas sheekiin gorayyeetiin tooriin isaanii tun dhugaa yoo taatellee piraaktikaalii soba jeetiin haricha keenya tokko jira manaa ol fuudhee qoonqoo irraa ol fageessee dachi naannoo itti dhuftee nyaatu giseen dhufu harichi maratee aduu jirutti nuuf eegas booda gaafiin soba deebiinsiiti soba jee waan achirratti kitaaba irratti agarsiisan soba godhee jaaqee isaan lama fide jechuudha. Hayi ati akkamitti kitaabni dubbifne akkamitti soba godhuu dandeessa? Dubbise gaafiin soba ta'uusii sadeenuu soba argaan agarbuudhaan dhugaa soba irratti deebisee soba godhee akkasi jaaqee isaa lama fide lamaan takka dogongoraan barsiisaan naa godhe ta dogongoraa sun deebiseetiin barsiisaan haqa barsaa fadhu ana qalamaan fadhu jeetiin barsiisa tana dogongoraan naa ture takkaan fidanii jeeni takkan naa deebise. Hayi ishiin gaafa san ganda kamii fiigire? Ganda kamii fiidi ishiin gaafa san saa Eertiraa fiidi burqaa Eertiraati fiidi. Harargee lixaa galamsoo fiidi. No. Daraartuu moo
Kuno abbaa feete gaafa piroofeesara miti shufeera. Wallahi billahi tallahi kuno. Daraartuu wanta fiiti. Daraartuu kuno harka kitaaba. Itoophiyaa fiiti. Itoophiyaa si fiiti. Feetu ani gandaa fiitiin jedhu waan feetaa fiitu dubbiti jensanii walolemi.